Magaalaa Adaamaa Aanaa Goorootti zooniin Biftuu hawaasa musliimaa zoonichaaf sagantaa iftaaraa gaggeesse. Saganticha irratti hooggantoonni Aanaa Gooroo fi zoonii Biftuu akkasumas hawaasni musliimaa zoonichaa argamaniiru. Baatiin Ramadaanaa kan hawaasni caalaatti waliin dhaabbatuu fi obbolummaan itti cimuudha jedhan imaamni masgidaa Gaara Hiraa Sheekh Aliyyi Qaasim Ibraahim. Soomni Ramadaanaa hawaasaa fi tokkoffaa jaalalaa fi tokkummaa barsiisa. Ammallee rakkataa gargaaruu barsiisa. Dhiifama barsiisa. Namni sooma qabu naman arrabsu yoo arrabsanillee an dhiifama sii godhe jedhaaniyyuu ani si wajjin hin dubbadhu sooma qabaa jedhaani dogoggorte ati jedhee isa gorsa sirritti karaa nagayaatiif eeganaati jaalala obsaa fi akkuma san eeganaati namaa yaadullee nama barsiisa soom. Sagantaan iftaaraa kun zooniiwwan aanichaa hundatti kan gaggeeffamu yoo ta'u aanichaatti hordoftoonni amantaalee garaagaraa waan jiraniif waloomaa fi obbolummaa isaanii cimsuuf ta'uu bulchaan bulchiinsa Aanaa Gooroo obbo Nugusee Kabbadaa himan. Guyyaa irraa bakki itti argamnu Aanaa Goorootti ijaarama sadarkaa aanaa gadii zoonii Biftuu keessatti guyyaa irraa kana kan argamnu. Zoonii kana keessatti guyyaa warra hordoftoota amantaa musliimaa soomana gubbaarra waan jiraniif sa'aatii amma itti argamnu kanarratti aftira isaa wajjiniin gaggeessuudhaaf kan argamnedha. Egaa sagantaan kun kaayyoon isaa inni guddaan tokkummaa fi jaalala uummanni kun waliin qabu ibsuudhumaaf jechuudha kan barbaachise. Maaliif uummanni amantaa hordoftoota amantaa musliimaa ta'an uummata baay'ee jaalatamaa fi uummata baay'ee kabajamaadha. Akka magaalaa keenyattis keessattuu akka Aanaa Goorootti sabab sablammii hedduu hordoftoota amantaa hedduun aanaa keessatti argamanidha. Aanaa hordoftoonni amantaa hedduun keessatti argaman kan ammoo tokkummaadhaan jaalalaan akka waliin jiraannu akka waliin jiraatan argisiisuudhaaf sagantaa qophaa'edha jechuudha. Kaayyoo sagantichaa obbolummaa fi walitti dhufeenya hawaasaa cimsuuf akka ta'e itti gaafatamaa zoonichaa obbo Geetahuun Sinatsaay himaniiru. Akka zoonii keenyaatti kun waggaa sadaffaa keenya nuuni waggaan amantaa musliimaa Ramadaana sababeeffannee aftira aspaaltii irraa waggaan gaggeessina. Waggaan sababa gaggeessinu kana amantaa musliimaa obboleewwan keenya warra soomarra oolan kana tokkoomsinee uummata waloo fi yaada uummata keenya akkam obbolummaa ibsuu fi itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa kutaa magaalaa Boolee obbo Xilaawun Shumii amantaan nageenya lallabaa sagantaan kun immoo hawaasni akka walitti dhufee waa'ee nageenyaa fi misooma akka mari'atu tumsa godhaa jedhan. Walitti dhufeenya amantaan kiristaanatii fi musliimaa qabu cimsuudhaaf walii yaaduu walii quuqamuu fi walii birmachuudhaaf illee kan fayyadu yoo ta'u amantaan kun lamaan immoo seenaa dheeraa waan waliin qabaniif kanaaf qindoomina naannoo kanatti illee jiru cimsuudhaaf illee keessaa amantaan immoo kan labsu tokko nageenya immoo ofii cimsachuudhaaf karuma kanaan itti fufuu qabu waan jiru san kaasufanan. Itti gaafatamaa waajjira paartii aanichaa obbo Kaliil Abdul Qaadir sagantaan kun jala bultii qophii filannoo irratti godhamuun isaa adda taasisaa jedhan. Filannoon bara kana guyyaa 2-3 nu qaba. Galmeedhaaf jechaadha. Inni kun immoo karaa demokraataa haqa qabeessa fi kan amantaa waliin daangisanii akka ta'u kan namatti mul'isu waan ta'eef karaa kanaan uummanni keenya hundinuyyuu tokkummaan jaalalaan dhaqanii filannoo kanallee karaa demokraatawaa ta'an akka isaan xumuran ergaa dabarsuun barbaada.